أكس وانت زيرو رت سريب شتاك دفع جدو حمل إيسا جابا ربي جبا كتوك فنربا كم كتانا ما تربا سر كمال بربا الله يا رحمن يا رحيم ربي يا عليم يا كريم توكي جمع كتر كنا ونقف يا مولانا الله يا رحمن يا رحيم ربي يا عليم يا كريم توكي جمع كتر كنا. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني كبجمتو تجلتمتو تردفتو تكينا جرجرتو بغا جراتني نسنين جدا ربنا ملي جرود سي سناجراتشسو زرين نراها جرو قبنا سناجراتشسو نسنين جدا ميوبليان كيا لايكي توكا yaada qabdanillee nuu kennan isiniin jedha fedhii keessa yoo ta'e jechuudha dirqamaanii miti laayikii tuqaa san irratti immoo viidiyoon kan kee qulqullina hin qabu hurritu irra mara kaameraa kiyyaa fi anumatu viidiyoo waraabee hin beekne waa irraa hin beeku dogongora kiyyaaf dhiifaman sirreeffadhan isiniin jedha egaa kanatti aansee obboleeyyan kiyyaa keessummaan jabduun ulfaattuun as deemaa jirti akkamitti eegaa jirtanii qophii ramadaanaa maal fakkaataa isiniin jedha warri biyya alaallee warri viidiyoo kiyya laalta warri biyya keessallee isiniin jedha guutuu keenya rabbiin nagaan ittiin nu haa ga'u nama nagaan soomee irraa milkaa'u nu haa taasisuun isiniin jedha hasumaan obboleeyyan kiyya wantiin isiniin jechuu barbaadu tokko jiraate namni kaasatan nama hojjetu miti akkanumatti zim jedhee social media fayyadamuu nama walitti hin bu'a gochaanillee jechaanillee waan tokko tokko wal gaha jechuudha kanarratti ji'a ramadaanaa kana jechuudha qalbii fayyaatiin qalbii qulqulluun jechuudha eeguu qabnaa simatuu qabnaa isinillee hin beekaniin isiniin jedha kana keessatti namni qalbiinatti cabe yoo jiraate dhiifaman isiniin jedha wallaan akka kiyyatti haga kiyyatti kaasatan hojii hojjedhu kanarratti illee nama takkallee qalbii cabsuu hin barbaadu jechuudha waan tokko yoo isinitti hime obboleeyyan hedduu warra guutuu osoo hin taane namoota muraasa jechuudha warroota meeshaan irraa ajajatan keessa warra jechuu akkanumatti marraa lamaa sadii yoo kaasanii ol jechuudha deddeebi'ee takasanii meeshaa bite uuma achii biteenillee itti himee jechuudha wallahi kana sani naani yookaan isaan hagana taabbiin keetu hagana nu bira jira kanaan hin jedhin ni jira garuu qalbii akka isaan natti hin cabneef taabbiin kiyyaan irratti eega hojiif jedhee baay'uma rakkoo hin qabu jedhee isa jechuu kana jechuun haga humna kiyyaa yookaan waan gaarii dalagi jedhee isinitti himachuu osoo hin taanetti haga humna kiyyaa tokko namni takkallee akka qalbii natti cabu waan hin barbaannee fi qalbii nama tokkollee cabsuu hin barbaadu jechuu fedheeti malee yookaan kana komii namallee isinitti himachuuf miti jechuudha akkasuma tarii namni nakumatullee hin dhabamu namni waa isinitti balleessellee yoo jiraate asirrallee nagaafachuu hin dandeettan gara kee irra caalatti gara keessatiin lakkoofsa kiyya hin qabda waan ta'eef nagaafadhaa isiniin jedha maali obboleeyyan kiyya addunyaan tun gabaabduudha haguma xiqqishuu isii irra teenna ayyan obboleeyyan kiyya addunyaa xiqqishuu irra teennu tanaa jecha waan guddaa hin balleessinuuf isiniin jedhe osoo gaafa duune jechuudha obboleeyyan kiyya ooyidamumaa sharqofa waggaa 50 dhaabbatan jedhan garuu duniyaa tanarratti waggama 1000 takka namni jiraatu hin jiru jechuu kaasata yeroo amma ka 100 jiraatu iyyuu muraasa kanaafi haga jiraannu nama waan gaarii hojjetee waan gaarii dubbatee jiraatu rabbiin nu haa taasisu kilili isaa keessatti isiniin jedha kanaafin anillee yoonniin wanti isin mufachiise wayii jiraate dhiifama naa gootanii anilleen wallahi rabbii yaa jechaan dhiifama isinii godhe isiniin jedha wanti dubbadhellee miidhafin osoo hin taane haga kiyyatti osoo naa taate silaa ilmi namaa kun beeytanii waan fedhellee tahuu qalbii walii cabsuu irraa nuuf oolu jechuudha garuu osoo naa danda'amaa ta'e abadan qalbii isin cabsuun fedhu wallahi qalbiin tiyyas akka cabdu hin fedhu tana maallee akka cabsuu hin fedhu jechuudha kana waan ta'eefi akkasin isiniin jedha buleeyyan kiyya du'aayii walii haa goonu kaasatan namni hunduu du'aa itti hajamaadha namni du'aa irraa dureessa wallahu a'lam injiranatti hin fakkaatu
akkasi obboleeyyan keenya kaasatan warra biyya keessa jiru kana keessa yeroo ammaa kana waa hedduutu isaa yaachisaa jira. Rabbiin laaftuu isin yaa godhu nuun jedhan isiniin jedha. Asin durallee waa'ee lafaa isinitti dubbadhe obboleeyyan kiyya. Ammallee wanti sun uumanaa hin xumuraminitu jira. Waa hundan himatan social media kanarratti obboleeyyan kiyya jechuudha. Inni kun yaadanuu hin beeka. Inni kun ofii isaatiyyuu waan irra gahee hin beeka. Isa oduu isinii taate immoo Rabbiin oduma isinii haa godhu wallahi. Maaliifuu waan akkasii waliin hawwuu hin qabnuun isiniin jedha. Namni gaafa ijaaratee waa hunda xumuratee waan silaa isa barbaachisu waan itti fayyadamu galfatee eegas immoo zeeroo irratti isa deebisan yookaan akkas wanti zeeroo irratti isa deebisu akka dhufee jedhu hamila isa caba qalbii isa caba. Kanaafuu Rabbiin guutuu kenna obboleeyyan kiyya. Qalbiin hin cabsi warra biyya keessa taa'ee faajates warra biyya namaa keessa taa'ee faajates isiniin jedha. Akkasi nalle du'aa inaa godhaa isiniin jedha. Sanirratti wanti kaasatan jalqaba irratti jechuudha. Namni mu'minaa tokko wanti inni itti waliin gargaaru du'aa'idha. San bira taree waan danda'u kana jechuun maallaqa osoo hin taane wanni itti wal gargaaran waa baay'eedha. Yaada gaariidhaan du'aa'idhaan sanirratti hojii kanarratti wal jajjabeessuudhaan namni yoo ifaajatee bakka kamuu numan dhaqqaba wallahi. Yoo tattaafatee jedhe ka jala ciisetu achiin kaane malee ka dhidhiitate jechuudha. Gaaf tokko ol dhaabatee deemuun isaa hin hafuufin isiniin jedha. Akkasii yeroo viidiyoo gadhiisuuf viidiyoo hiya laayikii naa godha. Akkasuma sheer naa godhaa fedhii keessa yoo tahe warri immoo meeshatti ajaa qabdan walirraa haa xaxxalabannuun isiniin jedha. Kanuma kanaan wal gargaaree namni yookaan bakka hanqinni qabu san hanqinni jiru san guuttatuu danda'aafin isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Mirga keessaniini malee dirqamaanii mitiin isiniin jedha. Akkasi ka obboleeyyan kiyya inshallah guutuu keessanuu nama gammachuun soomee gammachuun hiikunu haa taasisu. Jidduun tunuyyuu fagoodha. Nama immoo gammachuun ga'u nu haa taasisu. Warri qadaa ofirraa qabdan haga Ramadaan iseen waa ga'uunatiyyaa isinuma yaadachiisa. فآتي الذكرى فإن الذكرى تنفع المؤمنين جل رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا دتشيس يا دتشيني كانك ومن توتك يني فيدا هكسي وليا دتشيسون رب مات وليا دتشيس هننجد فيني سننجد شو بربادتي كان وان تيف وفراك حلا سوسين برهنجيني إسننجد شو هذا ورمو هنندرو ما شاء الله قويا خانينو صومتان بيتاتا كميسة سنبرت الله أيام البيت ربي ميزان حسنات الرسيني هاكاو سنين جدا أكيسي أكو مصدر سنين جدا بليان كيا وانا نسنبرك هادو دعاء دا أمانا نسنبرك هادو دعاء دا نسنين جدا سنرات موت يوجد جدا يا دغاري نو كنو دنو ججبيسا نولها غتوكو نما فويوف نجنة أبدي كمنا ميري hanqinni jiraachuun dhibbaan dhibbatti ani ilma namaatirraa hanqinni hin dhabamu jedha. Yeroo baay'ee akkaataa itti viidiyoo waraabnu ta'inna bakkee ta'inna waa hedduu garuu mootiyyuu inshallah inuma sirraa jedhee abdii qaba marti isaatu jechuudha. Akkasii warroonni meeshatti illee dantaa qabdan kana jechuun wal jajjabeessu hojii walii uumuu akkasiifin isiniin jenna malee isin yookaan bakka bitattan wallaaltanii bakka bitattan dhabdaniiti miti jechuudha. Akkasi kabbaleen kee inshallah waan hagam dubbadhe kana keessatti wanni balleessee yoo jiraate dhiifama naa taatanii kanatti aansee meeshaa gabaabaa tokko jechuudha. Dhiyoo tana meeshaa kanarratti anillee itti hajama meeshaa kana gurguruufin itti hajama jechuudha. Senegalee maallaqatti namni immoo meeshaa barbaadan koottaa jechuu ture. Obboleetti yaanas mangalatoomii meeshaan sun alhamdulillah muraasa hafe malee gurguramee jiran isiniin jedha. Asumaan isa isinitti agarsiisa. Laayikii fi yaada gaariidhaan na cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha obboleeyyan. Egaa meeshaalee dhiyoota na beeksise sanirra inni tokko masoobii kana gatillee akkuma gaafa san beeksisetti Afwan obboleeyyan kiyyaa silkiin bilbilamee jennaanin sagaleen addaan citee isiniin jedha. Kanniin kana jechuudha masoobiiwwan gaafa sanii isinitti beeksise. Obboleettii hiyya achumarraa laaltee jechuudha. Gatiin isallee kanuma dura hime sanii gatiin isaa 2,000 kan daabboo jechuudha. Kan buddeenaa immoo gatiin isaa qarshii 3,000 isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Hedduu kurreen isaatii fi walitti gaxxamamaadha jechuudha.
baay'ee bareeda jedhee abdii qabaanii jechuudha. Isinillee asumaan laalaa safeediin tunillee jechuudha. Birrii 600 safeedii maashaallah safeedota jiran keessa mishtuma baasee kaa'ee fi atillee asumaan laalii siin jedha obboleettii tiyya qaalii. Safeediin teellee wanta tinarraa xalabatte martuu kanaan isiin jedha akkasii baarakallahu fiiki rabbiin barakaa si haa godhu nama nagaanillee itti galu si haa taasisuun jedha. Egaa kana fakkaata jechuudha. Harka tokkicha ta'ee naa qadaadamuu dide. Joogiin illee isa kana kidaan irraan illee isa kana. Kidaanin kun jechuudha. Egaa obboleeyyan kiyyaa viidiyoon ani guyyaa irraatiif qabadhee dhufe kana fakkaataa dogongora jiruuf dhiifama naa ta'a. Aga viidiyoo biraatii walitti deebinuuti ka rabbi keessa naa turan isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.